Yo, Hashama, kemudian kami nak berdiri jertani jalan turun ke jalur Romo kayu tu beri di mak kusur daftan bam 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 bam, boom sinja chat ini, dua vet ini jerat sinra boleh ini jerat di home sinja chat ini cara agak boleh kurang ini terbantu kufai sinra turun turera, baik tu kedi home sinja chat, aku masih ni bek kamu masih vet ini ennis malin ufte yor karena jetan tati, singgara cara. Nama baik kamu juga boleh lihat ini dulu. Ini hanya tentang ada matubi, okan mau saidi ni cara. Kan YouTube rota baik dah fakirnya tu. Kan nama rota baik fakirnya tu ini cara YouTube ada matubi imbetan jadi ini ada. Semuanya kesan imbetan jadi ini ada. Foto sama tas itu ini grafik dah sini jadi ini cara grafik sini grafik tu mau baik grafik ni kejar tu lihat sini ini jadi ini baik tu kalau tu ada mau cara sini ratur kiaf mau baik tu informasi ini cur baik ini. Wanita tu nah hintuli ini. Amma garo saidi fide tani dufe tani jira amma saidi lal gafi asin gafande wotane sin debsu kana asin debsu wotane sin debsu gubban te gafane wotu gubban debsu jalan tur galchine cara gafi kana jarjar sawante cara copy hen hanga rumat no fana tura amma bode gafi dan kiyati debe tani jira terbanti isini gadisa kana fo cara worro ni subscribe tin godi youtube hiya de ma subscribe to goda kuma ibagu to kana tani jira sadi fu cara alhamdulillah rabbil alamin amma ka harata te dafi tini seni subscribe to godi bote dan nugas ini cah galatoma amaf kopi hanga rumati nufano tura amaf kare nu sedewar saya kara Said boom yo kino Said war bitani tini jirtani Said du fetini jira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Said ken وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ريدي كم جتنا جيرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو تكينيف يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وردفتو تكينيف isni jende tinin jira Saido bani ga hankara YouTube hera duftera gafi gafto duftera takam ko poiterta sufa homa hom godterta sufa ma tungu anne ala gale t-shirt man jira malen ses no sufa malen ses no sigale jinsi wa hana nen sens no sigale yo no fatino faddu debi di homo tole sufa godage baka di sitati disnera mata kisade mata ko godon dan no sigere cara Saido namun di bain embetan jadi tani jara yada me Saido kita tak gawaf situ man Saido ni of ibsi me kita tak kawan deh kata ka Saido kan jadu namni ofi ibserra sila namni nama ibsi wayure ani Saido ans maka isa dalatan isa jolle kana itu man kita tak kana fitte acha ittifufa acha tole haji okay مكان كيا سعيد حاج بيان حاج عبدو جدما مكان كي بوتون كان فكاتا كان تانو اني دالون كيا تيرو دالدي غر حرر ماتين كي نغر دلغاف سوق قبطور بانك يا في هات كي لچي منو فتوي قبطورنيت دلغاف اچ دقانيتين سابا سناچ تيرو دالدي غرو اوسو ينارغين اوسو اتلهم غدتين اچي بيت ونجما في اداما كيس غددي چودا ya anile jolle damata sibeka yu anaka amma kan amma daga tini jira sigale wal makara yu cara okay aywa so kana beratin demin straighti kara gafi hinati so hintaringe cara wato ko wan haso barbadu turin jira so kara gafi hintaringe order so kina narege fada sin sur bare sai do tele narege fadu isun ke son narege fada bian so wan de ga ta wan de ga lama erga haso hin boda kara gafi hinata taracha الناس ما لهم أنا تنتاتي نمني سر أرجعت نكون سعيد يا دما يوتيوبرا ada ma tubi da wato toko singgaram cara di homo jisra aso dam Saido kiya singgaram cara rakor jir bada leta to raso berbada toko farati nakabacce yami kiya nakabacce tini asar argamu ketif bae to kana galo to sinjara kamaduga sigalate facor bada galata rafiat sigdu galato lama farati Said ya canja cara kam ya dia kesini hum beku wallahi lazim nama galata gudda na ole na kara ya cara inni beku na boda da sin garam cara ani garu him beka galata gudda wana mana ole nama fakkenya nama hunda to dan dahuda isnirle be tan jile tani yada akas mas mo cara youtuber hunda singam cara youtuber oromo wonne jadan warra harra youtube hanara tan cacaru hana mara fakkenya gudda kan ke hakuma sini ma akuma inni asma drama maro to hanamti inni sin garam cara أنا أرجع تاني جرا نما رجوع كنا تيسي كلام ترى نما كده هنا ربي نوف هبا السنجرا
سيدو كي أكنوا ما تتفوفي والله لازم قالتومي أفن يوتيوب كي نار كاتشوفا مفني تكنا نفني توريسين قال سووا بكبراتي مالي هنيجي ترى أسي يعني أي ماني إيميل نمني وهي أكنوا ما نكني سينكرم ترى نما كان هندب بسميسي استاكلنا جرا والله بالله سلام وبرات إن أنا استاكلوا هلو يدين تداولي زي ما تكن وانا جرو مرة ناس استاكله سونا نفاتين مال سنجرا أكن جدتين سيجرا تفاتون تندو سيري هي باي تكون أقوله وانا سنيل سن ناصر رئيسي إيفن إيميلي وفيه هي إرجعي إيميلي هنكي باسورد جرب نانجري سينكرم ترى باسورد إيميل هنكي جرب لكنو أما جرب وانا مرة سيجرا أما كنو باسورد هنكي جرب لو إشي نانجري تناجي جرب وانا ما كررنا ناتولچه ناكن كنا كان مو نما باي غرغاري رس إيه كان يوتيوبر وتا باي أكجر يوتيوبر سان كان قولي نما نو مرة فكني تهير سينكرم ترى كان أكم جدا كسيكو سنبر باي بيكو سو أواري وهي جراته يوتيوبر وتا مرة كان نمته نمنا أول يوتيوبر هيسا فرشوا كم إسا أتنا فكني يقول جراته أتى سيدو كنا باي تكونوا غلطوا مسنجرا غلطوا كبدا نبرا كبدا كسمس أورمو هم دبرا أور غلطة كبدا جولي باي يوتيوبر غوته تنين جرتا نما واسي غافته سرات لبين أرجعني وانا باي دان غرغارته تنين جرتا سيريس أكن إسرا هناس واسي تنين إسرا فتون دن دواي كذي بيتشا غلطوا مي وان هم دافس غلطة فتور وارا بروكية تكفى وانا إسرا سباسور باره سيريس غلطة هي خنا سي إسور باره أمة أفوت سي غلطة رامچان سوا بسني تنين سيري هي باي تكنا غلطوا مي كباجو قد داسي كمنا أنا بتاع سنتاني هاتي منا هي أوبسس باي تكس كباجي باي تك والله لازم ما سنجد سي غلطة أكن وقت فوف سنجد شو رودا كنا نمان مو هذا منا هنكي ربي نجيهان سيف هاهيكو إجتن تي أرجع سنجد أبو آمين 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 ما سنجد عليه بروكية والله نجيهان سيف هاهيكو إدو غلطومي آمين غلطومي أتيفيات منا كتير إدو ناف غلطومي أني يوما متى يوم تكش وام بيكون راسي كودي مالي واني كان هوندون نجرو لينتي يا بتاع سونتاني أمة باي رافي قال لك فكني ذاته تنا بتكلم ما في متي نا باي رافي كان أكم أورموت سنجرا كباجان سنتولا والله لازم بروكيا غلطومي وانو غافيو غلطومي سي وانو ما خنا سي غوتور وارا كان ران كان علي استريتي خرج غافي كياس السرا توكو فرات غافي كي ما جربيتا مرنو جالال كيتي نفهم مه مودنو جالala اوكي مودنو جالala توكو فان غافين يا توكو فان ما جرا مودنو جالala نفهمي جرا مودنو جالala هدولا تبي كيسا يوم تاسيو يتماسيو يامي يا اوكي اما تماس تولي هاي يدو مودنو سلا هيمو اللي فينتاني جرا تمام تمثل باوي ما خلاص مودنو ايوه دغاو جرا يادتو جرا يچولا يرو هدو مودنو كنرت يرو نو غافتن مركب ديويتا يا زريدا يرو اتيني يتنغرو مودنو هدوت سيادتا ساعات يونن غافتو نو جلا بدي مودنو سلبا سوسميا وجين ولت እንደበሉን ዱራ ምጨት ተካን ወልጃለኒ ወልጀነጀና ቶሬ ቢልብላን ይሲመና አረባ ኬስ ኮንትራት ደረጋ ቱርቴ እንሊ በከዊ ደረጋ ቴሌፎን ባቲጃ ወጂና ሶፍኔት ጃላላ ከመል ወልቀብሲስኔ ሲል እንጃለት ያንስ ጃላለ ዲስታንስ ላቤቻ አይዋ እሺ አከመል ወልጃለኔ አክረ ቢየከነ ከሰት ከላስ ወልፉዱ ፎሊገለ ወልፉዱ ፎሊገለ ወአሁን ጥሙሪ አከመል ወልጃለኔ እንጀራ ዮል ሶሊን ዱቢሲን ኦሉ ቢልብላን ወልፉዱ ኤጋ ወሊገለ ወአሁን ጥሙሪ ማዲ ሲለ ቢልብላን ዱቢሴ አየው ዱቢስን አንገቴ ከላስ ፉዱ ሄዳ አከት ዱቢሶ ላሌ ቹራ ማሺ ማማ ዲፈመና ጎዳ ከላስ ሙጫውቴ ሰፉዱ ደፋይ ኤኑ ሲከደ ሁታ አንጀት ያዝለ እሺ አወለ ወደ ካንዳንደ ክለቴ ጠዋል ቤቱ ሰላም አለይኩም ጀሪ ትወይም ኢቲቪሲና ጀንዳን ከላስ ጠዋል ቤቱ ቤታ አየ አጭ ቦዶ አሁን ጥሙሬ ማትሌን ቤኬ ወንቱንዱ ጥሙሬ ቦደ ቢየከነ ከሳ ከሳ ሎሊ አከ በዳ ወይ ሎሊ ከ Okay. Imbasin cucufatuuf imbasin bahuu deema namoonni paaspoortii qabdan namni Itoophiyaa taatan guutuun as keessa yaa jedhameetiin imbasin Itoophiyaa waamicha uummata godhe
yeroo yaa'an jechuudha isilleen kontiraat dalagaa turte kontiraat fixee akka beensitti heerumaa wajjin jiran nan jettee kaateetiniin amma lola san illee arginaan sodaatte maatii ofillee yaadde osoo maatii kiyyaa waliin qunnamee maatii kiyya osoo ijaan argin lola kana keessatti osoo du'e akkam ta'e jetteetiniin ergittii isii wajjin nama lamaan turanii galu malee jetteetiniin kalaas kaatee galulleef murteessite waa takka wasanuu wallaalte jechuudha kalaas hin galallee jettee si biratti illee beesii wajjin radhite imbaasii walwarra itti dhaqee jechuu isii galuu dhagayaan natti kootu itti achitti. Uummanni Arabaa fidee imbaasitti malee namatti hin kennu shaantaa ofii qopheeffattee baasni gara Suudii fe'aa Suudii irra gara Itoophiyaa deeman jechuudha xayyaarri dhaabatee lolli waan jiruuf. Akkasitti isii galuu deemtu balbala irratti ergittiin isii naa wajji deemtamoo isaa wajji deemtetti shaantaa qabdi isilleen. Mucattiin bakka lamallee taate isaa wajjin deema isallee ni jaaladha itti isilleen immoo maatii kiyyallee haadhi akkam ta'e akkama godhattee afoo kalaas akka hin taane taatetiniin guyyaa san galtee naa wajjin bultee. Ta duraan suuraa isii argaa turee fi tan duraan sagalee isii dhagayaa ture caalaa gaafa qaaman argisan jaalalti na abaaste. Allahu akbar. Ni bareedda seetaa ajaa'iba bareeddii dheertuudha. Boombii dhoofti siin jedha. Ajaa'iba bareeddi wallahi dhugaa si jedha. Dhalama akkas bareeddu as keessatti nagarree. Allahu akbar. Saaruga. Saaruga innaa beekta saaruga jechuudha. Majjana Oromoo fadhageen. Hayyee. Akkasitti akira halkan amansiisee fixee kalaas ganaa karaas warri kiyyallee waan ta'aa ta'u argullee baadhu jetteetti murteessite yoo achi geettu ergittii isii tabaasee yaabbattu nagarree. Hayyee. Deemee yoo si deebi'ee naan jette. Abboo balaa masfara. Deemuulleef taate. Ishi. Eessa deemtee deemti? Mana amansiisa akkuma isiin kalaas warra kiyya akka isiin hin jennetti amansiise manattan. Ishi. Eessa deemee deemte? Itoophiyaa dhaqeetiin biyya dhaqee si deebi'ee naan jetti baaran karaan hin jiru kalaas lolli ka'ee mire. Imbaasii Itoophiyaa urgee san bahee hagammaan baane waggaa meeqaf deema. Achi booda kalaas isilleen diddee bakka mucattilleen hayyaa maatiin kee akkas waan tokko murteessetti mucattiin. Shaantaa qabattee yoo an shaantaa baasarratti ni fe'a jedhu. Hin fe'ine fe'in si biratti faayitti. Yoo an dhiisee taaksii fe'ee gara Yo lama taate beetiin. Lama taate akka malee baasni socho'ee jennaan aaree an dirqiin isii gadi hafte dirqimaan kalaas. Aakira irratti hafte mucattiin wal dhungatanii nagaa jetteen shaantaa illee dhiisi kalaas qabeeti taaksii fe'in gallaanaan jette. Anumaa taaksii fe'uu deemu waynee maatii kiyya naan hin jenne. Aareetiin kalaas fuudhee dirqimaan shaantaa fe'ee isillee baasarra ol korsiisetti. Tareetten. Aaree kalaas jibbuu eegalee yeroo sanuu kalaas baasarra fe'ee deebi'ee baasni bira deemee omaan taane mana gale. Ayyee. Yeroo mana galuu ani xiqqoo goggogaadha yookaan cakkaanyii jedhama argitee ilmaan hin qabdu boolle beektaa? Yaa. Yeroo mana galuu osoma ijoolleen jirtu ilmaan ganneyaa eegalee hoo. Allahu akbar. Ilmaan anwarra dhaabatu didee guyyaa guutuu kasubii isii geesse ilmaan narra dhaabatu didee akka namni agarra akka ani hin boonneedhaan. Akka ani hin boonne akka attaa yoo nam du'ee cakkaanyii akka ta'e akka hin boonne fa'aan na beeka ilmaan salphatti nan dhufu. Namni yoo na arge anaa boona kol fedhee ijoolleen gibbii keessa hojii galuu jirti. Shintibeetii keessa taa'aa olee booyaa olee ilmaan narra dhaabatu. Muudannoon xiyyattee yoo miyyuun irraa fanni guyyaa guutuu na boocisaa oolte tanas hin jedha. Tajaajila. Ay wallahi lazim mudannoo ajaa'iba turtu mudannoo jaalala ajaa'ibaati malee muroo. Eegesiin na biraa kutte. Eegesiin na biraa kutte. Ilmaan. Jechaan garuu achuma dhawweetti saniin kontaaktii gootee beektaa? Achuma dhawweetti torbee osoo hin gahin isiin boottee deemuu malee ittee isilleen edaa akkuma anaatitti yoo ani biraa galagalaan isillee na biraa galagalaan akkasuma bootte. Wanti akkanaa kun immoo kan yeroo dheeraaf wal jana jan kun immoo badaadha beektaa? Yaa serious. Akka malee jaalala wal qabsanii suusii walitti ta'anii. Achi wal argennan bareeda. Akkasii gaafii takkittiin dubbisi dheeresse. Rakkoo takkin qabatanii mudannoo bareeda turte namoonni baay'ee waa irraan baratan jedhee tan yaada waan tanarraa. Okei lammaffaa Sumayyaa akkamitti wal baratan? Sumayyaa akkuma sanitti isillee bilbilumaan yeroo masa wal barannee morka isii aaree yeroo masa fuudhe Sumayyaallee. Okei wal barattee ni jecha. Wal baradhee bilbilaan hedduullee hin turre yeroo masan qaamallee wal arguu eegalletti kalaas achi booda fuudhe jechuudha. Okei sadaffaan bu'aa bayii yookaan mudannoo Yaman keessatti si mudate kan yoomuu hin daganne nuuf himii. Okei bu'aa bayiin tunis hedduu jira mudannoon na mudatellee heddumaa su keessatti. Yaa Yamanii kana keessatti. Mudannoon tokkichi kana mudate yeroo tokko biyya kana akka dhufe haaraya.
Okay. Aaree biyya kana dhufeetiniin dalagaa xiqqoo sisseenee maal jennee mallaqa walitti qaqqabannee karaa Suudii kaane. Suudii deemnee namuu yeroo dhufu Yaman keessa ni ta'a jedhee dhufu. Yeah. Karaa Suudii kana deemnaa yookaan immoo asiin karaa Dubaay fa'aa seennaadha. Okay. Akkasitti Suudii deemnee kaane xiqqoo dalagannee karaa Suudii deemnee siniin achi gara Suudii seenee achas deebi'e ta'uu diddee naa ta'uu diddee as deebi'e. Yeroo as deebi'u dalagaa duraan irra jiru irraa beet deeme. Achi wal irraa beet deeme yeroo as deebi'u dalagaa wayii saayibni tokko anumaa dalagaa dhaabee taa'u waan hin barbaadiniif kama abbichi manaa yookaan immoo kan abbichi bakka dareenu osoo dalagaa nan naqin saayibni kun akkan waan dhima seenaan jedhee na naqe. Akka an dalaguuf akka an dalagaa sana irra cimaa ta'ellee beeketumaan seenaan jedhee naqe guyyaa sadii dalagee booda eenyu si seenaa jedhe. Isa jedhee saayibii abbicha manaatu naan jedhe isa na seensise saayibii Sabi ana malee akkamitti osoo mudir manager osoo jiru akkamitti seentan jedheetiniin dalagaa san guyyaa sadii dalagee irraa naari'ee mallaqa takka kan qabu xumurre. Mucattiin akka isaa mucattiin takka illee ta'u ollaa wajjin gallu dhaluuf yookaan deemuuf guyyaa takka qofa kana lama sadii hafeef. Isilleen deemsa barbaachisaa karaa gubbaa wakii godhi jedhanii ollaa gallaa kalaas anillee dalaga irraa ba'e osuma isii wajjin gabbaanee wakii goonu mallaqa reyaala takka kan qabu anillee isilleen birrii akka isaa taatee birrii hin qabdu manaa. Jaarsi dhiisee biraa deemee cinqara turte nulachuu osoo kararra deemnu birrii hidhaa wayii tuulaa wayii argite miilumaan irra ba'e. Ayyaa rabbii. Mudannoo nama gammachiistu mudannoon tana fakkaatti rakkadhee kiisii keessa qoota qabne. Birrii baay'ee argatte? Birrii baay'ee argadhe jechuudha. Ani yeroo hedduu carraa qaba. Doolaara hidhaa kana faa lafaa argadha. Warqii hunda lafaa argadha. Akkamatti laastikii maan hidhamee lafa taa'u. Hanga miilan yeroo duraan miilan deemu hanga makiinaa bite garuu takka argadhe hin beeku. Tamila kan saya buat apa deh? Milan nama saya tu. Hatta Milan masmara tu kabar tadi mungkin cara candor tu masmara tu foto dia tu ayam ada. Walau. Akkasi wanamtichi sunillee keerif dalagaa seerraa nama jechuudha. Anillee hin aarre hedduu kalaas. Sanis sih kalau wanni martiyu atau ruftu keerif jechuun barbaachisaadha. Kanaaf wanni kamiyyuu si dhufte caadha waa wayii miti kan dhuftu. Keeri maaf. Kana fakkaata mudannoo gammachuuti jechuudha kun. Mudannoo gammachuuti kun. Amma gaafii xiqqoo si ulfeessuudha. YouTube irraa hanga hadhaatti waliigalatti birrii meeqa argattee jirta? Waliigalatti YouTube meeqa kana yoo argee eegaltee hanga hadhaatti birrii maal argattee birrii meeqa? Okay, kun kana dura la telle no himi kana birrii to namni baay'ee kana birrii Itoophiyaa tanaan barbaada beeta baay'atti meeqa no? Tole. Baay'atu kana birrii Itoophiyaa kanaan baay'is meeqa kana birrii Itoophiyaa kanaan darbe. Tole rakkoon tokko jiru kun gaafii ulfaatu miti ni ulfaatettee kun waa gaafii ulfaatu miti. Namni baay'een xiqqoo si qabatetu mataa jechuudha. Nam tokko himuu fedhu nam tokko mooni hima nu yeroo awwala bara 2018 gruppii way umni qabna duraan telegram gubbarra atis keessa jirtan fakkaatu duraan ijoollee youtuberoota Itoophiyaa guutuu waan ta'an warra maaliifaan dalagu yeroo san mallaqa dalinu guutuu screenshot godhaatiin walitti ergaatiin wallaalaa walitti maa turre walitti himna warroota himu san keessa tokko ana hin dhoysullee inni maaliif waan argadhe namni illee kiyya argeetiin onnee godhatee moraaliin haa dalagatuufi. Fakkeenya gaafa yeroo sana ammi dubartoonni yeroo channel Amaariffaan dalagu sabaatu faayoo beekte amma osoo dhiyoo matan viidiyoo isin gadhiis seentee laalte waan isin jira birrii ofii dalagee nu mul'isaa akkana dalagaa eetiin nu mul'isaa ture etteetiin himti youtuber daqiiqaa 50 way haasofti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 haasofti waa'ee kiyyarraa kaastee subscribe 200 qabdi youtuber Itoophiyaa keessaa sadarkaa lammaffaan jirti dhalaadha. Okay. Ka gaaf san itti mul'isu hunda fakkeenya namatti himaa turte yeroo san walitti himna gruppii keessatti akkana dalagaa kanaafuu waan dho'isaa qabu hin qabu youtuber irraa argatame. YouTube tokkicharraa immoo YouTube qabu hundarraa ibsutti bareeda. Ka qabdu marraa bonaare YouTube lama qabdaati walii galatti miti akka mataa keetitti jechaadha. Kiyyuma hunduu kiyyuma jechuudha nama irra dalagaa sumayyaatu ka jedhus SBA waa Adaamaatu ka jedhu illee kiyyuma. Akkasitti maayoo baate bannaati miiliyoona 5 jaanda qabeeta. Namni lafa dhahee bilaasatti. Walumatti YouTube irraa jettee kalaas. Waliigalatti YouTube irraa meeqa argata? Kalaas waliigalatti YouTube argatti waliigalatti birrii Itoophiyaatti yoo kadeebu birriin sun birrii meeqan ta'a? Okay. Inni argadha qoy. Tole waa takka jalqaba osoo itti bindura chaanaala Amaariffaatirraa fakkeenyaaf waggaa lama keessatti doolaara 50,000 dalage tokkicharraa chaanaala tokkicharraa waggaa lama keessatti waggaa lama keessatti chaanaala Amaariffaatirraa doolaara 50,000 ol dalage. Channel afaan Oromootirraa yeroo kana waggaa lamatti dalagu tilmaama si kennuuf afaan Oromootiif Amaariffa garaagarummaa. Abboo. Afaan Oromoo yeroo channel Amaariffatirraa waggaa lamatti doolaara 50,000 ol dalagu afaan Oromootirratti doolaara 11,000.
Meeshi. Garaagarummaan kana waliigalatti chaanaalota hundarraa kan argadde doolaara 1,100 ga'a. Mallaqa Itoophiyaatti miliyoona 6,300 6,500 ga'a. La ilaha illallah, la ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Miliyoona kana si? Maashaallah jedha hore. La maashaallah. La rifadhe bara. Namni amanu. Namni kana argee naanin kana argee amma miliyoona janatan dhagahee Zaidu namni miliyoona janatan dhagahee bro ya rabbi hiya namni amma kamera tullah ready kuni aslali kuni waan xiqqaadha miliyoona 6 urgee YouTube eegalee miliyoona 6 fo Itoophiyaadha beeki ya warri amma warri amma dhiyootana YouTube banate waggaa 2-3 osoo hin ga'in Amaariffaan zeenaa qopheessu warri guyyatti viidiyoo habbaa jagadhiisu meeqa argatanii beektaa baay'ee takkitti keessatti miliyoona 2 miliyoona 1,500 argatan mallaqa Itoophiyaa baay'ee takkitti kan waggaa meeqa asitti me waggaa 4 warri Amaariffaan maqaa jaraan dha'u ni beektaatu warra guyyatti viidiyoo 5-6 gadhiisu sirri ya wal beene jechuun karaa keessatti waliin mul'isna warri Amaariffaan akkasitti dalagu miliyoona 2 miliyoona takkaaf 1,500 miliyoona takka 1,600 salphatti argatan guyyatti viidiyoo 5-6 gadhiisan. Jechaan yuutuubiidhaan akka jiraatan amma isinitti himne irratti nu argaa artanii jechaadha. Kana biraan isinitti jechaadha. Kennayyuu kunoo Sa'idiyyoo jechaadha hangafa Oromoo kan yuutuubaroota Oromoo jechaadha siin garee. Inni waliigalatti amma waggaa 4 ta'a sila Sa'iidoo waggaa 4 taru kan keetiyyoo waggaa 4. Bara 2017 eegalee 18 fa'aarraa kafaltee eegalee. Yaa waggaa 4 keessatti miliyoona jaajuu jechaan immoo jechaadha. Waan diqqaas ni timti sini garan jara waan namni baatii sadiitti argatu waan namni biraa baatii sadiitti argatu wallahi akkasi maashaallah bro kana fakkaata warri chaanal atuu ni beektaa namoonnis kabee kannis ni jiran warri viidiyoo guyyaa takkitti keessa viidiyoo 5-6 gadhiisan haala isaanii argatan yaa biklish kennaa wanti xiqqaadha namni himu waan asitti mamma chaadha Oromoon isin hundi keessaniyyuu kaameraa bitachuu yoo jammartanan bareeda kaameraa bitadhaa deemaatini waan bareeda kamera bitadda si ajaa'ibsa garuu chaanal afaan Oromoo akkasitti hin herregu waan kanaan beekwan yaa sun sirriidha argiteer taami wanna sun narrallee hin jira beektaa anama yuutubara Oromoo guddaa argee gugurdaa warra dalagu guddaan isaan argatan ajaa'ibatti yoo dalagan doolaara 10,000 baatitti sanuu guyyaatti viidiyoo 2-3 yoo gadhiisan yooma guyyaanu viidiyoo gadhiisan bareeda yooma guyyaa tokko gadhiiste bareeda dalagaa namaatirra full time yoo itti yaaddee yuutubarra taateetiin dalagdi baay'ee bareeda yuutubiin waan nama baasu namni charaas kaameraan kee qopheeffattee waan nama kee qopheeffattee achiin shakkatan gootee naan birrii yuutubiitiin haa jechuun dandeettan kanan dagatii garuu warroonni hindii fi faranjiin kunniin kun waa maal taate doolaara meeqa akka argatan daashboordii seenanii si mul'isanii laayif taayim waan dalagan waan baay'ee takkitti keessan dalagan si mul'isanii weebsaayitii adda addaatiin walitti hidhanii dalaganii vloogar illee ta'anii dalaganii waa hedduu kennu manni yuutubii qofa amma ganaadha ni hafa Itu kepesan marafu. Serius, kalau sin jedha. Kana kun waan do isaan qabu jechuudha namoonni faranjoonni gabbaastee yeroo abarsiistuu mul'isti. Sirri. Shi gaafi shanaffaa Sumayyaan ijoollee isaati. Sumayyaa namoonni beekaa kanaan dura si himee ture ijoollee Gondar qabatee gaafatanu gaafi kana waan hin beeku irra deddeebi'anii gaafatanii anuun beeku kara kiyyaan Gondar qabatee shakko qaba. Isiin amaara. Gondar dhalatee Gondar qabatee baardar. Gaafi wayii waan argee fi waan kan kasi gaafadhe maaliif beektaa Sa'iidoo. Gaafi wayii illee jaraan argee ande achi booda itti dhufa gaafi sarakkoon qabu Sumayyaan ijoollee Gondarii jechaadha gahee jalatti eegasi asumarraa dhagoo fi okay Sumayyaan ijoollee Gondarii. Okay Sumayyaan eessatti wal barattanii si gaafadheera. Sumayyaan isa wal barattan garuu. Asuma Yaman keessa. Yaman wal barattanii mi? Sumayyaa yeroo awwala walii beellamtan maal qabattee fideete? Of qofa qabadhee fidaqee. Ofii uffata akkamii okay uffata akkamii uffattee deete? Okay bilbilaan walii beellamne. Okay. Wal arguu fi mana keetti mul'isuuf. Of qabachaa qabadhee deete. Of qofa qabadhee dhaqee. Wallahi illa waan ajaa'iba qabattee deete. Uffanni godhadhee deemee tishartii yeroo san amma aga yuutubar ta'e kana dhaabe malee ispoortii ajaa'iba dalaga ispoortii irraan oolu. Tishartii boodii godhadhee. Tamuun isaan kana kawaa mul'isan deeman kana fudhattee deemte. Tishartii boodii godhadhee xunchaa fi chastii dhibaa bira dhaqee jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi najib aku jawab gote.
Okay. Sumayyaa erga walitti dabalamtee waggaa meeqa? Sumayyaa erga walitti dabalamtee waggaa meeqa? Waggaa 6 oli. Waggaa 6 oli. Okay. Waggaa YouTube hankee guddisuuf hagam takka itti dadhabdee jirta? YouTube kiyya guddisuuf kan Amaariffaa channel kiyya Amaariffaa SBA Baba kan jedhu guddisuuf baatii 7 keessatti awwaardii kan argadhe. Baatii 7 keessatti. Kuma dhibba guutuuf jechuudha. Madika. Bismillahirrahmanirrahim. Ani awwaardii jecha waggaa 4 keessatti hin arganne hino. Channel Amaariffaati. Akkasumas awwaardii 2 qabna akkuma argitu. Akkasuma yaati. Awwaardii mana keessan guuteera. Awwaardii gurguramuusi. Yoo goldii yoo ta'e ni gurgurama. Kun amma asitti akkasuma beekanii bitanii kan akka kun silveriidha. Goldiin ni gurgurama. Suudii keessatti real suudii 150 jecha dhagee. Goldiin moo? Goldiin Goldiin ba miliyan no abbaate miliyan uga da dirqam. Miliyan ogeetti. Suudii 150 jechuun mallaqa Itoophiyaa miliyan meeqa jechuudha akkasi. Baatii channel Amaariffaa guddisuuf waa takka itti illee hin xaarre subscribe baatirra 30 dabalaa ture yeroo san. Baatirra yoom dhaabate amma warri 500 qabu kun guutuun duubaa ka'ee dura ture. Akkuma an channel afaan Oromoo Adaamaatuuf jedhee eegallaan uummanni zaranyummaaf narra gargaleetiin sanii booda deemuu dide Amaariff kiyya. Of yeroo hojjetarra? Yeroo hojjetarta? Sigalee irratti hojjetu jira akkuma duraan itti hojjetu jira. Duraanillee akkuma jalqabeen baatii takkitti keessatti 30 dabalaa ture subscribe baatirra 30. Channel Amaariffaa. Ya Amaariffaa engooti jarattiin ana afaan Oromoo eegalu arginaaniin Oromoo tokko yeebeenaniin namni. Yeroo si garagale. Eewa garagareetti akkasitti deeme. Afaan Oromoo garuu waggaa meeqa jira waggaa 2 ol taree mire atuuni beektaa. Kuma dhibba guutuu dadhabe. Ara tasaniin kan dhiisika. Isa guddisuu qofa ulfaate malee Amaariffa guddisuun salphaadha ammallee taatu. Ana ammallee YouTube irraa mallaqa asireef nagaa fatte kan hin argadhe sin jedhe. Kan drama prank qofa dalagu qofa miti YouTube illee channel baneetiniin sa'aatiif subscribe guutee namootaaf ni gurgura warra barbaadaniif na ajajanii channel Amaariffa hedduu gurguree jira haala sanii. Mashallah wallahi. Eewa. Okay, dubartii yeroo awwaalaatiif eessatti dhungattee akkasumas wayita waggaa meeqa dhungatte? Wallahi dubartii yeroo awwaalaatiif ijoollummaa irraa kaasee dhungachuu galee. Inni deemataan. Inni deemataan. Dhiiguma kiyya aruusiin ta'eef na fakkaate. Jechuun. Ya wallahi. Eeshi. Ijoollummaan dhungadde jechuun yoo jettu sii xiqqaa san yeroo san yeroo wajjin taphatta fa'a miti tapha ijoollummaatu jira yeroo san jaarsa faataatti taphattaami. Yeroo san irraa wal dhungatte jechuudha. Okay. Amma gaafi hanga irraatti ishee dubartii meeqa jirafteera? Suni haraama. Haraama meeqa jettee jirta iyyee dubartii meeqa wajjin? Qonni qottaramti moo hin qottaramti? Lakki osoo irra dabarree hojii gaaffii gadha. Gaaffii ulfaatu keessa. Namni biroo osoo darbate namni waan hin taane sin jedha booda kanaafuu haraama waan ta'eef dubartii ni kaa'edha dhumalee hojii irra hin beeku waan dhiisi. Sanum kan dhiisee dhirruma tarraati rakkoon qabu simatee nurra tarraa. Wallah simataatiif bira si tareera Sa'iidoo. Silaanoo biraa ta'e jechaadha ima irra hin tarreessu wanni fee dhufe. Tamam osoo bira daruu baateeti lakkaayoo sin jedhe teettee lakkooftaa viidiyoo sirraa dheeratu. Lakkas jedhe kaakinoo. Baay'ee daraddarteerti. Siinsuma. Tokko akkanuma beetaa keessaa gaafadhee sumatti jecha akkanumatti beetaa osoo viidiyoo irratti hin bahiniin. Dubartii omee qojjina gammaa wanni taateera tanaan Awurooppaan tana Awurooppaa matana guutuu keessaa yoo jaartii qabaadha. Yoo asin aari'an jedhe kara biyya biraa deemaa deeman jaartee si qaba. Ka isaa bareedu ka jaartii qabaayyuu bara. Bara inni bakka maraa qaba. Jaartii godhanaan bareeda maa miti. Okay. Qaama dubartii keessaa eessa jaalatta? Eessatti sitti tola? Dhugaa dubbachuuf handhuuraa gadi. Kijiban qabne handhuuraa gadii fi. Okay. Handhuuraa gadi jechuun waan biraan se'een gama duubaa kana qirxii qabu duuda qal'aa kanneen kana fa'a. Mul'ii soon seene. Mul'ii
qal'aa fi kadabbaan xiqqoo furdaa dhugaadha kun soba qabu. Laata deebisaa jiraate. Dhugaadha kanan sobu dabbaan hin jaaladha dhugaa sitti muuf. Dabbaan beektaa? Dabbaa jennaan asitti. Lain kara keenyatti beektaa sila wanna kun hin jedhamu beektaa kara keenyatti istireeta fayyadamaa beekinu agaruu asitti amma baradheera wanna dabbaan beekamu. Okay, amma laali gaafii reefu sana irratti waliin qabeetanii si gaafadha. Maal jedhanii Sumayyaan ijoollee Gondarii akkasumas sabnis Oromoo miti afaan Oromoos hin beektu. Kanaaf yeroo ijoolleen Oromoo saba biraa qeeqan yookaan jibban isaaniif qaban ibsa maaltu sitti dhagahama? Sumayyaan ijoollee Gondar akkasumas sabnis Oromoo miti afaan Oromoo. Yaa sabnis Oromoo miti afaan Oromoos hin beektu. Yaa yeroo ijoolleen Oromoo saba biraa qeeqan yookaan jibban isiif sillee maaltu sitti dhagahama? Akkasumas oota keenya akkas godhoota yookaan isii akkas godhan maaltu dhagahama? Anas akkasumas Sumayyaa wajjin waa'ee kanaa haasoftanii beektanii si hoo maaltu sitti dhagahama? Okay, ana homaan yeroo ijoolleen Oromoo saba biraa qeexu fi arrabsitu ka. Yaa isitti maaltu dhagahama? Si galee oota kana hanammoo haasoftanii beektanii mana keessatti fa'aa wanta akkana kun hin jiraame. Ani isin aaru isilleen aartu maaliif jettee? Fakkeenyaaf sabni tokko yoo ijoolleen teennas yookaan lafaa ka'anii yoo saba biraa kan qeeqanis kan arrabsanis taate callisanii uummata guutuu walitti arrabsan fa'aa yookaan immoo gabbeetiin Oromoo tuqefaa ta'e yookaan immoo gabbee saba namaa yookaan amantii namaa qeeqanii miti san arrabsanii wooma akkanaan inuun dhageeffannullee hin laallullee si ajaa'ibsiisa. Yaa sonamma waan bareeda. Serious kuni waan bareeda waan ajaa'iba. Waa'ee siyaasaa haasa'ullee hin laallu namuma wal arrabsu kana garuu TikTok kanaatu seennee hin laallu. Kuni waan bareeda. Dirqama akkas ta'u qaba. Yoo laalte malee waan dhagahamu kanaafaa walittis kaanus hin qabnu nu. Yoo laalte yoo waan kana jala deemtee hordoftu taate nu gara siyaasaan seenus diraamaa ta'e dalagannee piraankii goone yoo laalles diraama piraankii laallee kalaas chaalenjii adda addaa yoo laallee malee warra arrabsu kana guyyama takko seenetu laalee hin beekun. Yaa sonaan abbaate bakka waan sanii. Maaliifi mata masi dhukkuba yoo jaruma dhageeffata oolte. Yaa jechaan yoo waa'ee politika kana keessa seenti si galee baay'ee matatu bakka kana biraa seenta. Kun yoo amantii kee arrabsaa kun saba kee arrabsaa kanaaf mata si dhukkuba imal laalu makkanaanu. Bareedu gootana boo wallaahi. Okay, amma gaafiin ulfaachuu oolu tanallee seeraan hidhadhu. Hin godhini garuu osoo ta'ee Abdii fi Sumayyaa alga irratti waliin argite maal goota? Hin godhini osoo ta'ee.